Eeblashan kuma lamaaf 26 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Elubaaboor aanaa Diduutti rooba cimaa bubbee makatee roobeen qabeenyaarra miidhaan ga'uun dhaga'ame. Godina Elubaaboor aanaa Diduutti rooba cimaa bubbee makatee roobeen manneen jiraattotaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo irratti miidhaa ga'uun himame. Miidhaan sun kan qaqqabe rooba cimaa bubbeen makatee gaafa bitootessa 25 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Elubaaboor aanaa Diduu magaalaa Laalootti roobeen ta'uu kan himame yoo ta'u, sanaanis manneen namoota dhuunfaa dabalatee waajjiraalee mootummaa misooma bu'uuraa beelladootaa fi qabeenya namaarra miidhaan ga'eera. Balaa sanaan hanga oduun kun qophaa'etti lubbuun namaarra miidhaan qaqqabe jiraachuun dhaga'amne. Odeeffannoo Pireezidaantii Doonaald Tiraamp barii ayyaana Faasikaa yookaan Iistar kan jalqabaan doorsisa haaraa fi sodaachisaa Iraan irratti dhaamsa dabarsan. Pireezidaantichi Strait of Hormuz atattamaan yoo hin banamne bu'uuraalee siivilii Iraan irratti akka xiyyeeffatamu akeekkachiisaniiru. Tiraamp akkaawuntii miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii Truth Social irratti maxxansaniin kibxata dhufu waraana Ameerikaa fi guyyaa humna ibsaa yookaan Power Plant Day fi guyyaa riqichaa Bridge Day akka ta'u labsaniiru. Tiraamp hulaa galaanaa abaaramaa sana banaa yookaan Siyool keessa jiraattu jechuun akeekkachiisan. Tiraamp haasaa hin baratamneen galanni rabbiif haa ta'u yookaan Praise be to Allah jechuun xumuran. Cufamuun Strait of Hormuz gatiin boba'aa addunyaa baarmeela tokkoof $100 ol akka ol ka'u taasiseera. Ameerikaan naannoo qilleensa Iraan irratti haleellaa xiyyaara raawwataa kan turte yoo ta'u, carraaqqii isheen hulaa Hormuz Strait sana banuuf goote haga ammaatti hin milkoofne. Seneetarri Virgiiniyaa Tim Kaine haasaa pireezidaantichaa tapha daa'immanii jechuun qeeqaniiru. Seneetarri sun itti dabaluudhaan bulchiinsi kun karoora ifa ta'e akka hin qabnee fi waraanni kun uummata Ameerikaa biratti fudhatama dhabaa jiraachuu ibsan. Murteen Tiraamp bu'uuraalee misoomaa siivilii yookaan humna elektirikaa fi riqichaa irratti xiyyeeffachuuf murteessuun isaanii US seera waraana idil addunyaa cabsuu dandeessii jechuun dippiloomaatota biroo biratti yaaddoo uumeera. Oduu keenya xumuraatiin odeeffannoo dhoksaan miindeffamtoota ji'atti $1.5 kaffalamee fi namoota ajjeesanii ifa ta'uun dhaga'ame. Humnoonni addaa Ameerikaa duraanii Emireetota Arabaa United Arab UAE irraa $2 lakkaa'amuun Yemanii fi bakka biraatti duula namoota xiyyeeffannoo irratti godhamee ajjeesu raawwataa akka turan sanadoonni mana murtii haaraan saaxilamaniiru. Loltuun kiraa sassaabduu Abrahaam Golan jedhamuu fi Neeviin Siil duraanii Isaaq Gilmoore jedhamu garee Operation Spear jedhamu Saandiyaagoo keessatti ijaaraniiru. Gareen sun UAE waliin waliigaltee dhoksaan akka raawwate himameera. Ji'aan mindaa murtaa'e $1.5 fi dabalataan tokkoon ajjechaa milkaa'eef boonasii ni kaffalamaaf ture. Waliigaltee sana giddu galeessa ta'uun kan mijeesse hoogganaa nageenya Filisxeem duraanii Mohammad Dalaan Kilaabii waraana Abu Daabiitti argamu keessatti akka ta'e eerameera. Ergamni garee sanaa namoota siyaasaa fi hooggantoota namoota Emireetota Yemen keessatti ajjeesuu ture. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yemen kan ta'an Ansaaf Alii Maayyoo amma himata kana kan banan haleellaa boombii fi dhukaasa bara 2015 waajjira isaanii magaalaa Aden keessatti raawwatame hordofeeti. Loltoonni kiraa sassaabdota kunneen haleellaa sana kan raawwatan diroonii fayyadamuun yoo ta'u, waajjira sanatti boombii darbachuu fi namoota lubbuun hafan rasaasaan rukutuuf karoorfataniiru. Maayoon haleellaa sana daqiiqaa muraasa dura odeeffannoo erga argateen booda haleellaa sanarraa akka tasaa ta'ee miliqe. Amma garuu miidhama xiinsammuu isaa mudatee fi maatii isaanii irraa adda ba'anii baqattummaan jiraachuu isaaniitiif beenyaa gaafataa jiraachuu 21 Century Wire dabalatee miidiyaalee gurguddoo addunyaatu gabaasutti argama. Sanadoonni mana murtii akka agarsiisanitti UAE ajjechaa sanaaf maallaqa kan kennitu sababoota sadiif. Sunis dhiibbaa Iraan qolachuuf, galoo galaana Adan to'achuu keessatti dantaa daldala ishee galmaan ga'uuf, akkasumas namoota siyaasaa diina ishee Kihoalaal Musliim yookaan Musliim Brotherhood hidhata qabu jettee amantee dhabamsiisuuf akka ta'e himama. Gareen ogeeyyii dhaabbata mootummoota gamtoomaniis ajjechaa olaanaa 10 Aden keessatti raawwatameef UAE harka keessa akka qabdu kan agarsiisu ragaa argachuusaa sanadicha irratti eeree jira.